Har'a keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya har'a Dr. Masfin Abdiisaa jedhama. Dr. Masfin Abdiisaan specialistii dhibee qaamaa yookaan internal medicine specialist bulchiinsa department Kutaa dhibee kan qaamaa hospitaala Regis kan Burnsville Minnesota jirudha jechuudha. Har'a kan isa asitti affeerree fi yeroo dhiyoo kanatti dhukkuba coronavirus jedhamu hedduu addunyaa keenya irratti namoota hedduu miidhuudhaan bal'inaan himamaa jira. Dhukkubni kun maal akka ta'e akka namoota afaan Oromoo dubbataniif bal'inaan akka ibsuu fi ogeessa fayyaa magaalaa keenya jiru Dr. Masfin gara stuudiyoo keenyatti affeerree jirra. Egaa Dr. Masfin baga nagaan gara OVOtti dhuftee jenna. Mee ofiis ibsitee maal immoo dhukkubni coronavirus kun maal sumaan gara sagantaa keenyatti galu. Thomas Niswan affeertanii dhibee coronavirus COVID-19 kan jedhamu kanarratti waan ani beekurraa isinii qooduudhaa fi waan na affeertanii baay'ee galatooma. Koronaan egaa maqaa vaayirasiiti. Vaayirasii koronaa vaayirasi kan jedhamutu jira. Koronaan kun egaa gosa baay'ee qaba jechuudha. Gruppii vaayirasiiti. Akkuma beekamu vaayirasiin kun immoo jarmiidha. Jarmiin immoo gosa baay'ee qaba jechuudha. Baakteeriyaan jira kan akka fakkeenyaaf tuberculosis dhukkuba dhibee sombaa kan namatti fidanii garaa kaasaa kan fidanii akkasumas dhibee adda addaa kan fidan baakteeriyaan jiru. Vaayirasii warra jedhaman immoo jiru jechuudha. Isaan immoo gosa biraadha. Isaan jarmiidha. Jarmii jechuun ijaan waan hin argamne garuu dhibee namatti waan fidan jechuudha. Isaan kun immoo kan akka Koroonaa vaayirus, HIV vaayirus, hepatitis vaayirus warra jedhan jechuudha vaayirasiidha. Inni kaan fangas warra jedhaman fangaay kan jedhaman jiru. Isaanis dhukkuba rakkina gogaa adda addaa namatti fiduu danda'u. Akkasumas immoo kan arfaffaan immoo parasite kan akka busaafaa jechuudha malaria. Kanaaf gosa arfan sana keessa jarmii gosa arfan kana keessaati vaayirasiin tokko. Vaayirasii sana keessaa immoo koronaan gruppii vaayirasii tokkooti. Koronaa keessaa immoo koronaan nama biyya jeeqaa jiru kun immoo novel coronavirus dhibee COVID-19 kan jedhamu kan namatti fidu inni gosa koronaa keessaa isa tokko jechuudha. Koronaan kun egaa maqaan isaa koronaa maaliif jedhamee jettanii gaafachuu dandeessita. Kan baay'ee nama dhibu. Koronaan maaliif koronaa akka jedhanii yeroo ilaalamu vaayirasiin kun akka geengoo wayiiti. Achirratti spaayikii yookaan immoo qoraattii wayii qaba. Qoraattiin kun immoo akka maalitti afaan warra laatiniitti koronaa jechuun crown jechuudha. Gonfoo jechuudha. Gonfoo qoraattii ta'uu isaati. Kanaaf egaa koronaan dhibee nama keessumaa biyya Chaayinaatti jalqabe kun egaa biyyatti babal'atee kan jiru dhibee jabaadha jechuudha. Okay, ani siin baay'ee galatoomuu siin jedha Dr. Masfin. Akkuma jedhame vaayirasii kun baay'ee paanikii namatti naqaa jira. Maddi vaayirasii kana maalirraa ka'eetti adda maaliif immoo kanarra immoo adda ta'e maaliif baay'isanii guddisanii waan isaa akka saasa'amaa jiru. Koronaan egaa akkuma asirra dubbadhee koronaan dhukkuba qofaa namatti fidaa common cold utaalloo namatti fidaa. Rhinovirus, coronavirus kan jedhamu jira jechuudha normaali. Kun dhibee guddaa miti jechuudha. Waggaatti al tokko yookaan al lammaffaa namni dhibee qofaa qabaachuu danda'a. Garuu koronaan kun kan adda isa godhu jalqaba koronaan sanyiin namaa kun kan inni sarkuleetii gochaa ture bineensa keessa ture. Bineensa adda addaa keessa jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka simbirroo halkaniifaa kan akka bofaafaa kan akka achi jira waan adda addaa bineensa keessa sarkuleetiitu godhu namni isaa wajjin waan bineensa kana wajjin hojjetu vaayirasii kanaanii salphaatti vaayirasii kana qabate vaayirasiin kun immoo bineensa sana keessaatii ofiisaa jijjiiree jechuudha muteeshii waan jedhamu jira muteet vaayirasiin tokko muteet godha yeroo eenyummaa isaa jijjiireetu namatti faca'a namni immoo namatti dabarsuu jalqaba jechuudha. Kanaaf egaa jalqaba kan inni jalqabe bineensarraa jalqabame naannoo Wuhan lafa jedhamu biyya Chaayinaa keessaa
lafatti bineensa adda addaa nagadantu jira fayyaadhuma bineensa jechuudha kan qurxummii fa'aa bofa fa'aa simbirroo halkanii fa'aa lafatti nagadantu jira achi keessaati namooti naannoo sanaa dhibamuu jalqaban jechuudha dhukkuba sombaatiin qufa'uu jalqabanii hafuura kutuu jalqabee nimooniyaa isa jennu kana developii gochuu jalqaban jechuudha kanaaf isuma ituma qoratanii dhibee jarri kana koronaa ta'uu isaa beekame jechuudha. Isa booda egaa koronaan kun gosi isaa SARS kan jedhamu yaadatti yoo ta'e bara 2002 yookaan 2003 SARS jedhamu severe acute respiratory syndrome kan jedhamu jabaa kan ta'e tokko dhalatee ture. Inni egaa koronaa vaayirasii turanis inni kun immoo SARS CoV-2 jedhama jechuudha. Maqaan vaayirasii kanaa koronaa vaayirasii 2 dha jechuudha. Garuu dhibeen namatti fidu koronaa vaayirasii disease 19 jechuun bara gaddaa bara 2019 waan argamee fi COVID 2019 COVID 19 jedhama jechuudha. Kanaaf egaa dhibeen koronaa kun egaa jalqabbii isaa bineensarraa dhufe bineensarraa namatti darbee namni immoo namatti dabarsuu jalqabee kanaaf egaa akkuma kanaan biyya lafaa akka golfaa ta'e jechuudha epidemikii ta'ee babal'ate jechuudha. Anis baay'ee galatoomii sin jedha Dr. Masfiin nu kabajjee obii kabajjee sirriitti argamuu keetiif si galateeffachaa ani immoo gaaffiin siif qabu amma gaan utaalloonis nama qabaa koronaavaayirasiin kunis akkuma utaallooti. So akkamitti addaan baafachuu dandeenya yeroo hundaa utaalloo kana fuluusa jedhan kana yeroo hundaa namaan qabaa garuu vaaksiinii qaba miti reenni. Kan isa kanaa immoo qabamoo gara fuulduraatti itti yaaduutti jiru moo maal sitti fakkaata waan isaa? Gaaffii gaariidha. Koronaan egaa akkuma ani sirrii dubbadhee dhibee respiratory infection jechuun qaama hafuura nama baasifatu fakkeenya funyaan keenya, laagaa keenya, hujummoo hafuura keenya yookaan immoo somba keenya waan miidhudha jechuudha. Qufaan egaa yeroo baay'ee namatti uffachiisaa, nama qufaasisaa utaalloo jenna yeroo baay'ee. Utaalloon kun vaayirasiidhaan fayyadneerra. Vaayirasii gosa adda addaa jira jenneerra. Kanuma keessaa garuu egaa influenzaan fakkeenyaaf akkuma kana wal fakkaatu. Mallattoon isaa tokkuma. Addaan baasuun nama rakkisa. Isarraa adda kan godhu maali tokkoffaa vaayirasiin kun eenyummaa isaa jijjiiree haaraa ta'e waan ta'e tokko. Bineensarraatii jijjiiramee namatti darbuu jalqabe inni isa tokko adda isa godha. Lammata immoo dhibeen kun salphaatti namatti baay'ee darba. Sakaanirra baay'ee akka amma argitanitti ituma ji'a 2-3 gidduutti amma biyya lafaa waliin ga'e jechuudha. Biyya lafaatti amma biyya 80 olii dafii babal'achuusaa bineensarraa argamuunsaa amma tokko isa godha. Lammaffaa sadaffaa immoo vaaksineeshinii yookaan talaallii hin qabu. Maaliif vaayirasiin kun reefuu dhufe waan ta'eef qorannoo gaggeessanii talaallii barbaachisu hojjechuudhaaf yeroo barbaada. Influenzaa yoo fudhanne fakkeenyaaf influenzaa A, influenzaa B warra jedhan amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti kan baay'ate nama baay'ee kan fixu isa. Garuu inni kun talaallii qabu jechuudha. Bara nama fakkeenyaaf influenzaa vaaksiinii yookaan talaalliin isaa harka 50 keessa harka 50 ol namarraa ittisuu danda'a. Kanaaf egaa akkasumatti ilaaltee kun koronaa moo koronaa miti jechuun si rakkisa. Mallattoon isaa tokko waan ta'eef garuu namni tokko dhibee koronaa qabaa jettee shakkuu kanatti jalqabdu lafa koronaa itti baay'ate kan tureera namichi kun itti deemee ture. Nama koronaadhaan qabame bira kontaaktii qaba isa wajjiniin kana erga gaafannee qorannee booda tarii shakkuu jalqabna jechuudha kun koronaa ta'uu danda'a kan jedhu jechuudha. Shakkuu dandeenya gaafas jiratti so amma ani gaanii sodaasaa already qaba utaalloonis na qabee whatever mana kiiniyoon dhufee jechuudha. So biyyaa hin baane yoon ta'e namoota biyya addaarraa waliin argina yoon ta'e nan ilaaltan jechuudha teestii isaanii godhamu jechuudha. Waa'ee teestii ilaalchisee egaa waan kun waan haaraadha akkuma beektanii chaayinaa keessatti jalqaba babal'atee achi saawus kooriyaatti warri saawus kooriyaa baay'ee nu caalu karaa kana ameerikaa illee caalu karaa teestii gochuu dafanii bira ga'u nuti CDC kan jedhamu jira dhaabatu jira dhaabi kuni teest kiitii nuu kenna teest kiitii kana baay'inaan oomishuu hin dandeenya amma kanaaf nama hundumaa teestii gochuu hin dandeessa jechuudha kanaaf nama tun teestii goonu namoota shakkinu yeroon sin jedhu namoota chaayinaatti dhiyoo dhufan namoota biyya saawus kooriyaa jaapaan
Xaaliyaanii akkasumas immoo Iraan fa'aa nama dhufanii nama lafa dhibeen kun itti baay'ate warra sana warra achi dhufu kana shakkinaa jechuudha. Maaliif siftamii qabu taanaan achi dhufanii taanaan yookaan immoo nama dhukkubee wajjin wal qunnamtii qabu taanaan isaaniin teessee gochuun rakkoo hin qabu. Asuma Minnesota Department of Health isaaniif bilbilta isaan keessa keetiin ergu. Garuu gara fuulduraatti garuu bal'achuu qabaa jechuudha kun malee namni hundumtuu shakkeennaan of course garuu immoo namni hundumtuu amma teestii gochuun rakkisaa waan ta'edha. Kanaaf waan amma kanattis immoo namni yaadda'ees immoo paanikii waan nama godhus miti koronaan. Koronaan kuni harka 80 olii namni yoo fayya akkuma taallooti. Garuu kan harki 20 harka 15 immoo dhibee jabaa itti fiduu danda'a. Nimooniyaa fa'aa ciibsuu hospitaala ciibsuu danda'a. Intensive care unit keessa ciibsuu waan danda'uuf. Kanaaf amma danda'ametti koronaan ummatti akka hubannaa argatu barbaachisa jechuudha. Koronaan vaayirasii haaraa akka ta'e koronaan akkamitti akka daddarbu odeeffannoo ragaa qabatamaa ta'e eessaa arganna kan jedhu irratti yoo fokkasuu hogooneeti irra gaarii akka gaariitti dhibee kana ittisuu dandeenya jechuudha. Baay'ee gaariidha. Odeeffannoo hedduu kennaa jirta. Irra deebi'ee ammas yeroo gabaabaa kana keessatti ati nama baay'ee ko'ummataadha. Hakima qofa miti dipaartimentii guddaalleen liidii gootaa sanuma keessatti si waamne waan kana nu ibsaa jirta. Sababni isaa egaa miidiyaan waanuma isaa qofa himaa jira. Odeeffannoon bahu odeeffannoo adda addaa waan ta'eef kam qabattee kam dhiistaan baay'ee nama rakkisaa jira. Kanaaf daawwattoota keenyaaf akka kiliirii qulqullaa'uuf waan tokko kanan waan si gaafachuu barbaadu dhukkubni kun haaraa miteetti dhukkuba bineensota keessa turedha. Yeroo akkas dhageessu gaa maaliif vaaksiniin amma yoonaayyuu hin qophaa'in kan jedhu gaaffii tokko sitti uuma haaraa miti jechuudha. Waggaa waggaadhaan immoo maqaan haa jijjiiramu malee dhukkuba adda addaa sinuma dhagaa turre. Kan kana gaa kan xiqqoo nama sodaachisu dafee namatti darbaadha. Yeroo dafee namatti darbu kana eenyudha kan hedduu miidhamaa jiru. Umuriin kamirratti amma akka dhagaa jiru namoota gurguddaadha. Ijoolleen amma yoonaa qabamtee lubbuun dabartee faa hin jirtu jedhama. Kun maaliif sitti fakkaata? Kanumaan wal qabsiisee immoo akkamitti namni erga qabame booddee ofirraa ittisuu danda'a yookaan akka nama kan biraatti illee hin dabarree fi tarkaanfiin inni fudhachuu qabu maalidha? Gaaffii gaarii jabaa na gaafatte koronaan kun egaa akkuma isin jedhe bineensa keessa jiraatu iyyuu malee bineensa keessaatii eenyummaa isaa yookaan aayidentiitii isaa jijjiireetu muteetii godheetu namatti darbe jechuudha. Erga namatti duraan amma vaayirasiin koronaa gosi koronaan bineensa keessa jiru bineensuma keessatti dhibee fidaa jechuudha. Kanaaf egaa talaallii bineensaaf immoo talaallii warra veterinarii gaafachuu dandeessa. Talaallii isaaniis bineensaafis barbaachisuu danda'a. Keessattuu biyya kanatti egaa bineensi kun baay'ee kabajaa qabdi miti amma yoonaa maaliif sirrii kanaaf talaalliin egaa nama erga namni miidhame booda vaayirasiin kunii amalli isaa maal akka ta'e erga beekame booda isa booda vaayirasii kanaaf immoo talaallii barbaachisu qoricha barbaachisu hojjechuudhaaf immoo saayinsiin irratti hojjechuu saayintistooti hakiimootii irratti hojjechaa jiru jechuudha. Vaayirasiin adda kan godhu baakteeriyaa irraa yoo akkuma salphaatti yoo addaan baasuu barbaanne baakteeriyaan amma fakkeenyaaf yeroo infekshinii namatti fidu seelii namaa keessa yeroo hundumaan seenu. Vaayirasiin garuu seelii namaa ala baay'achuu hin danda'u. Replikeetii gochuu hin danda'u. Kanaaf qaama namaa yookaan seelii namaa keessa erga seenee booda seelii namaa sanatti abbaa ta'a. It takes over the machinery jechuudha. Genetic machinery sana take over godha. Genetic materiaaliin suni seelii sana keessatti wal horuu jalqabu jechuudha. Baay'atanii seelii biraatti duulu bakka kanatti jechuudha. Amma gaa namooti waan dhibee kanaan miidhamanii namoota miitii akka jetti na gaafatte egaa waa'een vaayirasii kana novel virus haaraadha. Waan baay'een gana qoratamaa jira. Hundumti isaa 100% waan beekamu miti jechuudha. Garuu akka amma ammaatti hubatametti namooti dhibee kanaan baay'ee miidhamuu danda'anii namoota umriin isaanii deeme namoota dulloomanii namoota dhukkuba sombaa qabaatanii dhukkuba onnee warra qabaatanii daayabiitis warra qabaatanii fakkeenyaaf immunitiin isaanii kan gadi kufe fakkeenyaaf HIV warra qabanii kiimooteraappii warra fudhatanii